namni hundinuu hiriyaa qaba. Garuu namooti hiriyaa gaarii fi ajeelaa qabanii yartuudha. Ani isaan keessaa carra qabeessa ta'e hiriyaa gaarii nama qabu. Nama kana wajjin kan wal baree 2013 har'a waggaa 4 deema. Siamboo Hacaaluu Hundeessaa kaampaasii. Inni waggaa 3ffaa barataa kompiitar saayinsii. Ani waggaa 3ffaan baradhaa injiinarii. Sana booda erga wal barree namni kun baay'ee nama gaariidha. Walii wajjin taphannaa, walii wajjin nyaannaa, walii wajjin baana. Yeroo hunda nyaata laaqanas irbaatas wal eegnee nyaachuu jalqabne. Haa ta'u iyyuu malee kan namatti tolu dhadhaa jaallata amala isaa keessa. Bakka itti lafa kontiraataa seennee jirrutti dhadhaa qodaa xinnootti fuudhee biyyaa dhuhaa natti fakkaata baffamee dhufaa fi doormii maa qaba. Dhadhaa xinnoo qodaatti fuudheetu lafa kontiraataa seennee jiru sana dhaqa. Gaafa kan saatii baay'ee natti tola nyaachuun jechuudha. Maaliif kan saa dhadhaatutti baay'ata. Ankoo dhadhaan qabu. Anis ummachiin ufidanii nan nyaaddaas hojjetamee jiru. Inni garuu isarratti keessi dhadhaa naqeetu nyaannaa jechuudha. Qobaatti baattatee deemee jechuudha. Waan baay'ee dabarsineerra. Yeroo gaarii, yeroo bareedaa mooraatti waliin dabarsinee hiriyaa gaariidha. Baay'ee nama gaarii fi nama gara laafessaa nama qajeelaadha namni kun nama tasgabbaadha nama guddaadha gorsaadha mooraa keessatti illee fudhatama qaba walga'ii hirmaata akka nama guddaati akka jaarsoliiti akka abbaa gadaati namoota waloon araarsuudhaan kilaasii keessatti barsiisaan yookiin riipiitee hojjechuudhaan barattoota hoogganuudhaan nama baay'ee mala qabeessaadha inni barataa kompiitar saayinsii waan ta'eef waggaa 4 waan baratuu fi na dursee bara 2013 eebbifame bara 2003 sana inni jiisii waan ta'eef nummoo siinerii waan ta'aniif gaafa na dursee eebbifamu nummoo gibbiin dursee nu gadhiisaa jechuudha warra jiisii gibbii tambisee nuun dursee waan nu gadhiisuuf torban tokko moo lama gibbii taayatan tureetanii isaa eebbisuudhaaf jedhee gibbii tureen eebbisiisee galee jechuudha isa waggaa isaatti moonatu eebbifamaa inni immoo waggaa isaatti bulee horaadhaa bee haga ambootti dhufe sin eebbisiisa malee dhiisii itti fagaataa injoorii ni galataa rakkoon qabu akkasumatti koongiranaan jedhennaan didee bulee horaarraa bee haga ambootti dhufe na eebbisiisee galee argitanii egaa hiriyaa gaariin guyyaa gammachuu guyyaa gaddaatti nama bira jirudha jechuudha fuudhaaf geetu jira guyyaa gammachuu guyyaa addaati isaafi sanii fi guyyaa gammachuu kana irratti argamuufan deema jechuudha gaafa guyyaa 5 bara 2016 kana guyyaa cidha isaati guyyaa cidha isaa kana irratti argamuuf anis finfinneedhaa kee bulee horaa deemuun dirqama kooti hiriyaa gaariin hiriyaa dhugaa guyyaa gammachuu guyyaa gaddaa guyyaa siif guyyaa addaa ta'e jireenya kee keessa jiru irratti hiriyaa gaariin isin bira dhaabbata jechuudha namni kuni Galataanura Uddoo jedhama ilma Gujiiti ilma Bulee Horaati kanaaf finfinneedhaa kee haga Bulee Horaatti vloogii isiniif dalaguufan deema kana faana turtan abdii guddaan sirraa qaba namoonni yeroo jalqabaaf chaanalii kana faana tatta yoo jiraattan subscribe gochuun dagatanaa mallattoo notification tuqaa jechuun barbaada yaadoo qabaattan koomentii barreessaa saniif amma dursa wanti nu gochuu qabnu suufiin yeroo eebbaa bitadhe ji'a 3 yookiin ji'a 5 booda suufiin sun natti seenuu dideera akka gaafa eebbifameetii suufii keedheen beeku aga danda'ame kiraayeen fuudha yoon hiriyaa koorraa argadhe moo isaafis immoo kennaan fuudhee deemu yookiin akka kennaatti giiftiin isaaf kennu hin jiraata saniis isas walii wajjin daawwannaa walii wajjin ilaala nafaana tura siifoo maal siif hojjisiisu Gama di foto na. Wala ko narana gila gama foto. Malama fuda. Already ni fude ra garu anti gorame pinjiro. Wa garu seni. Ko sate yo no tani na gafatta. Music manne bi tani na gafatta. Mala ya no si biranjira. To ko bike o ko ba ko di. Ke ergi samo kenna ergi samo kenna suufin ke yo barbade funa du yo barbade devisi anegi suufin argamera surri cidhas micamera maltaf waat sanakes gammeen puchuufi surprise amma waan tafu amma suufi guyyaa eebbaan uffadhe nan galee gaafan jashan booda moo jaawodatti deebi'u olunatti seenuun ammas maal abdadheen bitaga boroosun isinatti ta'uu dida amma ganama keessa saatiin meeqa 11 ganama keessa saatiin 11 gara buufata konkolaataa deemaa irra biraazilii nagaggeessaa irra singawoon deebitu safarri keenya kana fakkaata
Ganama keessa sa'aatiin 3 walakkaadha. Sa'aatii 3 walakkaatti Zuwaayitti buunee qursii nyaachuuf deemaa irra. Konkolaataan keenya miidhameetu karaa dhaabataa jirra. Ganama keessa sa'aatiin yoo isinitti argameef 5 daqiiqaa 30 jaachuun 11 daqiiqaa 30 jaachuun sa'aatii 5 walakkaadha. Sa'aatii 5 walakkaatti konkolaataan wanti miidhameet yookiin tabalaasheeti kan nuti dhaabataa jirru. So akkuma argitanii kunoo erga dhaabbannee daqiiqaa 30 taanee jirra. 30 ammayyuu konkolaataan socho'aa hin jira, sagaleen dhageessiste. Osoo Shaashamanneen nu ga'ee akkas ta'e rakkoon qabu ture garuu Shaashamannee geenye Shaashamanneen hawaasarraa diilaarraa Bulee Horaa kukkutan deemna garuu osoo katamaa nu gashee yookiin magaalaa nu seensisee baay'ee namatti tola. Waaqaa galata amma sirrateera. Kottaan mooyyaa baay'achaa jiru. Yoo akka nu gargaare deemna dindaan Shaashamanneetti bunni makiinaa biraatti yaabata. Sa'aatii 11 daqiiqaa 40tti seennee jirra. Sa'a 12 irratti gaa Bulee Horaatti bu'een jira. Maybe an sarpaasii guddaa jira. Galataatti himne akka dhufaa jiru. Yoon qaqqabee boran dhufan jedhanii ture. So amma mucaa fira kooti tokko kan Bulee Horaa Yuunivarsiitiidhaa baratutu jira. Isa eegaa jira. Isa wajjin hoteela isaanii deemna. Naasisnaanii kanaaf nu faana tura. Sanuma lammii hojii wal arginee jirra. Amma gara hoteelichaa deemaa jirra. Galataan hin beeku. Maybe achitti nu arguu danda'a. Egaa amma lafa galataan jiru geenyarra. Akka kilaasii jiru wajjin darbaa. Achoon lammaffaa. Maal balbalachuu godha? Galataanas keessa jiraatu.
mana galataa fadii maarra. karaa isaan deema ati dura deemi saatii isaan dhufanullee ati dura koy nulle warra nagiyaa irraa yaa'anii nagiyaa malee deebi'anii nutti dhufaa waaqaati nu tolchi waaqa kiyyaa fi abbaa kiyya qophiin duuchii harka keeti wanni cuutti sibira fuudhaa heeruma waaqati tolchite waaqa kiyya eebba kana sitti nuun ga'e waaqa eebbifamaa ati galatoomi. Galatomi, 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 mare masi jenare, masi galatomi, kalesa, kalesa, anamo na conchite omi, galatomi, galatomi, mare masi jenare, masi galatomi, aramo, amoro, masi jenare, galatomi, mare. Yohiyyaa Jaalao galchumti nagaa keessan nagaa horiin walgula galee eegalee keessan galee eegalee maarree waariin deemu dhiyaas jaalati obbedan soole balloo naqabi jaala kiyya obbedan soole balloo naqabi haree kiyya obbedan soole balloo naqabi aadaa tiyya obbedan soole balloo sirbaan kabaroo collee obbedan soole balloo sirbinee qoonqoo tollee Amma mana warran talaa jirra. Mana warran talaa deemni bulluqisaa ajaa'ibadha. Sani ganaan tala nutti kennu galataan qophaa ta'aa jira mushurraan jechuudha. Ganaa mana fudhatee galma seena yookiin addaraasha kana seenachuudha. Sana booda yoo tala nu kennan fudhannee galla amma sa'aatiin guyyaa keessaa sa'aatii 8 ta'eera nu faana tura. Yes.
hordoftoota kiyyaa intala fuunee gara mana Galataafaatti galleerra. Ani pirogiraamii suura ka'uufaa viidiyoo iddoo deemantu jira see yaadaa ture. So fiigaa dhufnee guyyaa safaadhaan manatti galaa irra. Suura waliin kaa maal jedhee yaadaa ture. Maybe kana booda yoo carraa ga'e mana keessatti suura waliin kaana. Kana achi qophiin kun gara dhumaatti deemaa jira jechuudha. Galataan fudhatee kun akka dugda kootti argaa jirtanii faarfataa jiru yookiin dhiichisaa jiru jechuudha. Intala fuudhanii galanii. So ani mooda dhabeen dhiichisa kana natti ulfaate dhabeetanii kan irraa siqe jaajjaara jechuudha. Saniif cidii kun kana fakkaata yoo danda'ame agarumaa ta'e daawwadhaa suuraa kana hin danda'am tanaan kanumaan goolamna jechuudha. Nafaana turan. Video sikade kana fakkaata vlogging bulee hora finfinnee hanga bulee hora kana fakkaata mana kan itti dheeratu beeka garuu yaa video cidha finfinnee kee gasii video lama gochuudha video ma tokko deeqa isaa dheeresee hojjechuu wayyaa fartaan kan gama dabdii guddaa sirraa qaba yoo danda'e vlogging dabalataa isin hojjetan gala jechuudha saniif namoota channel kanaaf haaromtoota hojjetan subscribe gochuun dhaggeeffatan malatti notification tuqaachuu barbaada yaadoo baattan comment barreessaa yeroo biraa video biraa irratti kan gorti deemnutti nagaan tura.